kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu arraa akkuma beekamutti keessummaa isin akka malee jaallattan gaazexeessaa yeroo dheeraaf miidiyaa adda addaa irra beektan haga irraa nama gaafachuudhaan kan beekamu arreenis kunoo to'annaa jala olee gaafatamuu fi baga nagaan nufte. Baga nagaan neeydi. Ayyee mee maqaa keessaa namni hin beekne hin jiru. Irraan deebi'a. Irra deebi'a. Maqaan kiyya Mahammad Siraaj. Mahammad Siraaj yeroo dheeraa dura ol beekna. Baga yeroo dheeraa jechuun ibsuu ni danda'are. Ijoollummaarraa ol beekna. Ijoollummaarraa rifeensinis gaafas guutuudha. Hidhaa keessaas turte baate garuu baga nagaan baha bahee kana keessa dabartee nu dhufte. Amiin galatu. Ayyee Mahammad Siraaj akkami? Nagee galata. Jiruuf jireenya. Jiruuf jireenyi gaarii. Manni akkam ture? Manidhaa bareedaa lakki. Bareedaa. Manidhaa ani manidhaa jechuun akkamittiin hubadhe beekta. Mana hidhaa jechuun nama hidhaa irraa gubaatu du'a irraa akka galuuti anaaf waan saniin hubadhe maaliif umrii ta'e keessatti lakkaa'uun qabdu guyyaan gama hidhaa turte san. Namarraa adda baatee jirta lubbuun isa keessaan baane malee akka nama du'eeteeti. Wanni fedhe osoo si guutame wifiin haa galu TV'n si faateenu reediyoon si bira haa jiraatu hidhaan hidhum waan akkasiiti. Mee haalli itti qabamtee fi eessa turte akkam ture mee adeemsisa? Ani guyyaa qabame sani manaan ture waan ajaa'ibaa qalbiin namaatu ni beekti beekta akka qabamuuf deemtu ni beekti. Niin beeke yoomiin beeke galgala duraatiin beeke. Guyyaan sirraa bulu qabamu guyyootu na dura qabame. Guyyoon qabame sanii guyyaatti aanuun qabame beekta. Uma wanni si himame hin jiru. Wanni na himame hin jiru. Guyyoon qabamuu dhageenyaani guyyoo fi Naasir Adam guyyaa tokko qaban. Nuun istiidiyoo. Guyyaa tokko qabamanii amma qabamuu isaanii tana ogguun dhaga'u manedhaa keessaan seene. Manuma osoo hin taa'uuti manedhaa seene. Qalbiin bisi beekee moo? Beeyteeti amma manaan jira barsila. Mana osoo hin jiruuti sammuun xiyyeessee jirti manedhaa jirti. Poolisni mana marsee. Poolisuma mana marseen arge. Amma gaa hirrifadhe gaa. Keessa kiyyoosuma beekee jiru rifadhe garuu. An poolisiin qabeen beeku umrii xiyyeetti. Rifadhe achii ka'eetiin achiin dabarajee ogguun deemu. Dhaabbadhu naan jaane. Hin dhaabbadhe as na deebisanii hoottu bahi jaanii gaa'ee gadiin bee. Marxoon hidhadhee jira ani bahi jennaan firraa hin jijjiiran jeeni achiin qofoo kaayyadhe gabbee ogguun gabboos gaa eegasii gaa manniin isa kattaamuu qabaa waan hedduu jira. Sa'a dheeraa turre gaa warri mana sakattoosan. Ogguusuma garuu ni turanii. Jarri bakka biraatii dhufa. Kaateenaan seene. Kaateenaani eega mana sakattoo duraanii poolisoota hojjeteenyeetuma osuma jarri duraan fuulana gurinaan lolu amma wajjaasoo eegalle. Wajju qoqqofluufaa eegalle amma qalbiin nageenya taatee rifaatuun duraanii san nyaata hundaan jibbee bar. Nyaata laaqana nyaadhu jaalli na kadhatanii dadhaban. Eegasii xiqqoo ogguun tasgabbaa'een nyaata sanis xiqqoo nyaadhe. Jara kanaan eega xiqqoo wal barree wal fudhanne booda jarri biraan dhufe. Jara haaraya. Kasiin deemu. Kanaan deemus kanuma. Warra qorattoota amma jara dhufuun. Ogguu dhufan ammaas nama haaraya fuula haaraya ogguun argamu. Tabiraati jechuudha. Waa'ee waldaa aaksiyoona barnootaa waliif hagam beektu. Erga hundeeffamee hojii eegalee umurii waggaa 3 caalle keessatti kuufama kaapitaala isaa birrii miliyoona 200 oliin kan ga'ate waldaan aaksiyoona barnootaa waliif haga ammaatti magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa dameelee 12 ta'an banuun hojjettoota 450 ol mindeessuun hojiitti galchee jira. Lammiisaarraa dhalatee lammiisaatiif xiiqiin hojjechaa kan jiru waldaan keenya ilmaan keessan
oolmaa daa'immanii kaasee hanga yuunivarsiitii olaanootti barnoota qulqullina qabuu fi kan sirna gadaa of keessatti hammate. Afaan Oromoo fi afaan Ingiliziitiin barsiisee ga'oomsuuf tattaaffii eegaleen. Yeroo ammaa barattoota 7,000 ol ta'an simatee barsiisuun dhaloota egeree Oromoo tarkaanfachiisan qaruu irratti argama. Bara barnootaa dhufu kana keessa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa magaalota godinaalee Oromiyaa hin qaqqabin mara keessatti banuuf qophii xumuree jira. Yeroo gabaabaa keessatti manneen barnootaa olaanoo yookaan yuunivarsiitiiwwan babal'isuutti kan seenu waldaan keenya warreen carraa bitachuu hin argatiniif aksiyoona muraasa gabaatti baasee jira. Aksiyoona kanneen baankii hojii gamtaa Oromiyaa, Oromiyaa Internaashinaal, Awaashii fi baankii daldala Itoophiyaa isinitti dhiyootti goruun bitadhaa. Warri bittanis dabaladhaa. Kanneen bittanii kaffaltii isinirraa barbaadamu hin xumuruun waraqaa ragaa abbummaa fudhadhaa yoo isin hin jennu. Aksiyoon isin bitachuu dandeessan maallaqaan xiqqaan 2,000 ta'ee guddaan miliyoona 5 ta'uu isin beeksifna. Waldaa aksiyoona barnootaa waliif. Kaduraa gama nagaa wajjaa soitoo gaafachuu feetes gaafatta. Kana hariin oguna dhufummaasi waswaasa biraa seenee jechuudha. Achi jarri dhufe kuni walitti hasaasaniiti hidhaa jaan harka. Kaateenaan amma seene. Yeroo duraatiif. Yeroo duraatiif harka kiyyatti wanti seene. Qalbiin namaatu inni rifatti. Ana qofa namni bira jiru hundi kaateenaan irratti agarraani hedduu rifata. Ana sanii baatii meeqa booda amma baatii 4 fixan eegaan baheewu. Ammaati warraa tiyyoogguun itti himu mana murtii as turrejee guun agarsiisu deddeebi'aa turrejee harki kaateenaan hidhamnee dhufnaa jee ittiin fakkaanne ni rifatte. Kaateenaan hidhamtee dhuftanii jette. Namni ni rifata beektaa ogguu akkana hidhamu sana argu. Akkasitti hidhaan natti kaayamte. Eessa geessan geessa? Achi baanee maal nu geessan bogguu gabbaane makiinaa keessan naqani makiinaan deemuun diddu. Makiinaan hedduuta dhufte. Tannaan keessa jiru didde deemuu jarra kan kutan. Makiinaa bade? Makiinaan waan taate motora moo maal ana waan ta'e mbaa. Didde bu. Sa'a meeqa achi qabi as qabi. Aduun didde beektaa guyyaa dhufan jarri kun. Didde amma garaaja barbaadaa jaan. Garaaja barbaadaa jaanii wanni baatirii iddite. Amma baatirii biraatiini makiinaa biraatirraa wanni goonaa jaanii. Eegas amma meeshaa barbaadu maal jechuudhaani. Sa'aan dhumte eegas dadhabanii bilbilatan makiinaa biraatitti makiinaan biraa. Nadhiisuun deeman makiinaan diddeeti. Bu'idhee gujjee. Nadhiisuun deeman jeeti. Eege beektaa. Isaa makiinaa biraatti bilbilatanii asii garaajallee dhaban makiinaan dhufu jirti. Ogguu makiinaan taan nu bira geessutti garaajaattis dhufe waan tuttuqe. Haate makiinaan. Haate. Halkanuma kana kaanee deemnee galgala. Wanni nageessani piyaasa waajjira poolisii federaalaa. Amma jarrinuu an akkana fakkaatutti bakka nageessuu deeman hin beekan. Qabaa malee isaan itti himamu. Fuudhaniiti waajjira poolisii Finfinnee naquuf hogguu achi bira gahani. Asii miti federaalaa jedhan. Jarri na fuudhee nan deemu warra Finfinneeti beekta. Achi federaala na naqani. Amma jarri na naqeeda harka waliin na kannanii deemu deeman. Jabaa dhugaachaa hunan jaan. Sumogeessu dheesaan. Nama haareen na fide nammas. Hojii ol ta'uun kuti. Kute amma. Hanganuma kan hojjitee nyaa jeesii yaada haaree dhufu deemedha ammas. Ammas qalbiin nagee harkatte ammas nagee dhabde sitti. Jammaata haaree seene. Jammaata haaree seene. Aboo namni jijjiirameeti cinqina na hixanuu hin jeen tokko. Akkanuma hojumaatu akkana. Homaa yaadinii naan jedhe. Ulee kabalaa fi kun akkam. Hangana. Kabalaa fi kun hangana hin jiru. Hanganumaatti illee hin jiru. Amma gunani atillee gayoo arbaatte hin beeku. Namni hedduun beektaan hin tumamne gunjuu ni aara. Akkamitti akkas jetta. Kaatuma meeshaan amire kamiin dhamuu kana miidhaa xiyyaanaa dubbachuu qabaame. Lakki amarra wanni si ga'e hin jiru. Wanna ga'e hin jiru. Warra waliin jirurrallee wanni ga'e hin jiru. Garuu kana hin dubbatinii ijaa tokko tokko.
amma yoon tumameen dubbadha malee dhugaan jiru kana dhugaan jiru eetan intu qabneedha intu qabne akkasitti na fuudhanii iraata nyaattee jaanii hin nyaanne hin jee ni naffidani wanni nama gubaa nyaachuu sanuun hin dadhabeesi amma ol seene asii piyaasa maakalaa ijaanii sana maakalaa isi geessani maakalaa isan nageessani dura achi nageessani hogguu ol seenne nama afaan Oromoo dubbatu sagarraani lubbuun natti ifite amma warras beeku harkatte warra na beekuu si in agarre garuu afaanuma san dhagahuun xiqqoo na wayyeesse eegasiin harkuu jiraadha amma warra na beeku amma san booda nyaata kanaas nageemaan hin nyaadhe na gubnaan dhiiseetumaan ka'e eegasi ammaas bakka biraatti deemtaa jiran anaan deeman jeenka amma poolisichi edanuma isa poolisichi na bira dhaabbatu edaane egaa hangaan nyaadhu eegeetuma amma nagaate duraan dhaabbatu eegasi meeshaa hidhatee kun natti dhufu na fuudhee naan deemuuf edaa seerri akkasitti hangaan nyaadhu narraa kan eegas sibiila natti deebisanii naan kaan jechuu qawwee qabatee na bira ta'a ani numaa maaliin jechaani ture beeta baraan silaa na yaamta hin dhufa hin jeen maaltu poolisa dila kana dararuun barbaachisa hay boba'aani guyyaa sani bahu waan xiqqaa miti beeta amma sira kosti barbaadna jaani hin dhaqee maaliif manaan taa'u jira dalagaan qabu dalagaa duraanuu cuma silaanumaan dhaqaa beeta achi poolisa hiriirri galee dhufe akkasitti maadiluma kana lafaasisuu barbaachisee achi naan kaani gammaasi amma kana hojii jiru kun hojii haasoo inni amma afaan Oromootiin innis na bee hangammaa kopha jirta kopha siin deemu jirani kopuma amma poolisuma tokkoon naan deemu poolisichuma tokkoo fi shufeera qofa achi naan ka'e gaayii bara balufaan isas jiranii maal jee guyyoon isas jira maal jee ogguna himu bakka guyyoon faan jiranis siin deema naan deema garuu siifi guyyoon kutaa takkaa miti jee haa bakka amma morma san keessa jiraannaan hunda gaajeeti qalbii nama na hoyyooyti guyyoon faan hangamta keessa dura seena halkan takka waluma jala deema halkan takka niin deeme amma achi niin gee oliin seenee amma siraata nyaattee jaan nyaadheen jeen Michael nyaatee baate nyaadheen beekaa nyaadheen jaam nama guba wanteen waan nama guba kana hin jaalladhu achii fudhanii ol na seensisanii hogguun akkana ol seenu Siraaj naan jedhu guyyoon otuma guyyoon jiru nageessan akkasitti hay waanuma mana jiruun see'umu namni keessa jirus nama shanii namummaa xiqqoo garuu mana hidhaa sammuun ayyaadaanii ture ta biraa waan ta'eef jara tattaa'u kana hattuu faanse hattuun see tokko poolisaa kan hojjedhame amma agguun laalu hattoota bakka adda addaa irraa qabaman amma maallaqa faa nama gaafatan jaanii achi keessatti waa nama godhan jaanii tana ganuma na gaafatan jeetiin ta'a wanni biraan jirtu anumaa fi haasoo guyyoo malee ta'anii nu dhaggeeffachuudha akkasiin nagee an bulle eegasii maatii wal harkuu mana murtiitti dhiyaachuu qabda jaanii eegaan dhadhee booda wal agarsiisuu eegalanii. Maatiin guyyaa meeqa wal agarte? Guyyaa sadaffaa irratti. Sanbataan seenu. Nyaataa fi wanni hundi isiniif gala ture? Nyaanni hanga duraa hin seenu lakki. Nyaanni hin seenu. Nyaatni achumatti sii dhufa. Achumatti qophaa'u. Kanuma isaan qopheessanii jira. Achi keessa kaaffeen tokkos ni jira. Kaaffee sanii see bitattee fayyadamta. Garuu ani nyaatni kaaffee sannaan taane dhukkubsadheetiin beebeetta achi. Dhukkuba gaastirikiin na qabe. Mana murtii guyyaa meeqa dhiyaatte? Mana murtii guyyaa sabtiin seene sanbata jechuudha. Guyyaa aladaa jidduu jira. Isniin han dhaqee jechuudha. Halkan tokko bulee. Akkasittiin dhaqee mana murtii ogguun dhaqu wanni hin dhaqu biraati. Kitaabni irraa sii qara'a. Waanuma biraa qaraan. Amma achiin anis dubbachuun qabaa jeetiin yaada maal qabdaa jee ifaam na gaafate.
Nagaafate. Waan aqaabee gichi juurratti deebisan ta'e malee. Aqaabee miti aqaabee biraan geenye. Poolisa kana. Poolisa qorata jechuudha. Amma qorataan kun akkana jee san booda maal yaada qabdaa jee sirratti. Aboo ani wanni isaan dubbisu jiran tuni dirsatii na fakkaattiin jee. Maaliif hin jiru waan ani quban qabne. Ani numaa maali Itoophiyaan akkamitti barreessitoota waa'ee yakkaa barreessan akkamitti dhabdeen jee. Akkana warri akkana barreessu kun osoo jiranii akkamitti hedduun qabaatin hin jee beekta. Maaliif kan Ingiliffaa hedduu hiikaniiti dubbisna malee waa'ee yakkaa irratti kitaabni hedduu barreeffamee jiru biyya tana keessatti. Eega barreessitoonni akkanaa jiraatan kitaaba uummataan hin jeeni. Yakka barreessanis barreessa. Of laniituma caljaani. Eegasii guyyaa meeqa booda deebii jaan. Akkasittiin galee guyyaa 10 akkana jaani. Galee akkasittiin guyyaa 10 boodas deebi'ee guyyaa 10 boodas waanuma sanii irra deebi'a. Akkasumas ma deddeebinu. Atisni morobitamoo moo numa dhageeffateetuma galta. Ani hin beeku seeruma mana murtiitis takkaa dhiyadhe hin beeku ani. Wanni isaan jaan tulis yaara. Akkamitti amma mana murtii keessatti yoo akkana waa goggootee waan hin taane dubbatte baatii jaasi murteessaa jedhe abbaan seeraa sun. Amma tana waan hin dhageefi yoo karaa seeraan alaatiin dubbadhe hin beeku jeetiin caljee. Guyyaa duraa isaatu yaadanii qabdaa jeemire. Guyyaa itti aanu immoo warri abukaatoon tunis abukaatoonni dhufanii isaanii dubbate. Amma deemeetiin galee hogguun galuu akkamittiin dubbatiin atiin anjaan. Atiin baatu as keessatti tortoroo keetii anjaani beekta. Amma achi waswaasa biraa seenne maaliin godhare. Amma hogguun achi irratti akkam ture manni murtii sun ragaan baate moo bilisa moo waasinnaan baate moo kam. Wabiin hin behe. Wabiidha. Wabiin hin behe. Wabii meeqa? 4,000. 4,000 hin behe akka carraagaa ijoolleen na dura bahaa turtes ni jirti. Egaa gadhiisanii booda warra qabameefaa jira. Asii hoo poolisni federaalaa egaa gadhiisee booda poolisni finfinneefaa qabu jira. Egaa amma wabii baate maal amma wanti sodaatu jira fuuldura keessa. Amma wabiin kuni akkuma akka waan aadaa ta'eeti na fakkaata. Wabiin ba'uun kun akkanuma gallakkisuun tuni hafte na fakkaatti beekta. Malee amma achi gabbaanaani naga'umu. Garuu galmeen ta'e banaaf. Galmeen nama cufamte na fakkaatti kan makullaan. Kan gammaan cufam. Anis ittiin deebine maaliif silaan barbaadanii na yaaman. Jee waan hin yaadeefi. Mana silaa duraanuu harkanii jiranii mire. Yoo silkii yoo didanii ni dhufanii beekta. Gaafa si barbaada. Akkasii Mahammad Siraaj keenya gaa galmeen Siraaj cufamtee jireenya gaarii si hawwina. Mee akkamitti Dirreedawarra gara Finfinnee maaliin dhufte? Barumsaan hin dhufe. Barnootaan hin dhufe gaa barnootaan hin dhufeetiin barumtoo eekumaan eegaleeni dalagaa harkadhe. Amata lama osoo hin baratiin dalagaa harkadhe. ETV beeksisaa. Oomishee bakkuma gaazexaan bakka ati ulaan dadhahin hin jirtu. Ulaan dadhahin hin jirtu miidiyaa amma baname tan yoo ta'e malee. Dura ETV irraa eegalte. ETV irraa hin eegalle. Hangam tokko hojjette ETV? ETV waggaa 2 fo'e. Sagantaa kamirratti hojjette? Dhangaa kanas irratti hirmaachaa ture. Oduu kanas irratti hirmaachaa ture. Ani garuu dalagaan xiyyeetaan mindaan itti naa kafalamtu beeksisa. Beeksisaniin dubbisa afaan Oromootiif afaan Ingiliziitiin dubbisa. Hiiktee fa'aa dubbista. Saniin dalagaa qalbiin xiyyeemmoo garas jirti. Jara bira. Warra hojii kana dalagu bira qalbiin garas. Qophii bashannanaa. Achi na jirti garuu mindaan asin na hidheetes jira. Akkasittiin Osmaan achi keessa jiru achi keessa taa'u saataafa'oo banuu deemnaa jedhani warri Oromiyaa. Saataafa'oo banuu deemnaa nama oduu dubbisuu fadhanii jedhaniiti Zinnaash Olaaniitu natti hime. Amma beeksisni ni bee ni galmooyne ni dhahine qormaata seenne nama 4 taanee dabarre jechuudha. Siifi? Anaa Siisaay Girmaa Tigistii Shifarraa fi Madaanit Haayiluu. Ni dabarree
Saataafaa jechuun yeroo sanitti miidiyaa addaa ture. Sa'a takka Adaama lakki Finfinnumatti. Biliseefaadha waliin biliseefaadha. Biliseen TV turani isaanii TVdha. Isaanii TV ma jiranii anachitti galee jechuudha. Kana biiroo beeksaaf qunnamtii Oromiyaa ja'amaa yeroo san amma communication qajamu kana jechuudha. Achi jala jira. Sa'a takkitti san keessa sagantaa hedduu dabra. Sa'a takka. Waggaa meeqa hojjette? Achi waggaa maal qabaree hanga dhumaa achumaan dalagachuu dandeessa. Maaliif saataafaa uummasantu TV Oromiyaa ta'e. Dhaabbata sabquunnamtii Oromiyaa ta'e. Dhaabbata sabquunnamtii irraa dhaabbata raadiyoo TV Oromiyaa ta'e. Dhaabbata raadiyoo TV Oromiyaa irraa OBN ta'e. Isinis wajjuma jijjiirama. Wajjuma jijjiirama. Akkasii ana osoo OBN hin ta'iniin keessaa bahe. OBN dura baate. Jechuun OBN irraa OBN gidduu sana gaabbii takka uumtee turte. Akkasii. Haalli sun maal ture? Niin dhiisee miidiyumaa dhiiseetiin keessaa bahe. Tokko jireenyinis ta'uu dide maaliif jireenyi mindaa eeggattee jiraattu kun hedduu akka yaaddu siin ta'u. Siyaasaan yeroo sun turtees hedduu hamtuudha. Inumaan akka waan seerri mana san keessatti ba'u ana irratti hojii eegalu jedha. Amma saayintistoonni takka beektaa waan takka oguu qoratanii dawaafaa hantuuta irra ilaalanii beektaa. Ani waan seera mana sanii bokkaa waan irra ilaalanii na fakkaata beektaa. Waan akkasiiti. Ani siyaasaa abaluu jee wanti akkanatti wanni jedhuus hin jiru. Garuu akkanumatti firraachi dhiibuu takka waan akkasiitiin harka. Sansaan hundanuma dabarre. Eegas dhiiseetiin bee. Dhiiseetiin dalagaa dhuunfaa kiyya eegalee jechuudha. Dalagaan dhuunfaatis dadhabbii qaba. Dadhabbii isaan keessaa osumaan jiru amata gara 5 ture. Achirraa gara OMN. OMN dhufe. OMN biyya seene jennaan OMN jalqaba akka biyya seentu hanga ammaatti jechuudha. Hanga ammaa keessatti. Mahammad Siraaj amma kun OMNs cufamee jira. Hojjettoonni maalirra jirta? Jireenya akkam jiraachaa jirtan? Jireenya gamma jireenyi akkam jeessaa immoo amma namni gariini ani nagoomaan hin jiraachuu jira. Rakkina akkanaatiin irra gijee wanti hin jiru gara jireenyaatiinis galataa harkatanii firoonnii fi obboleeyyan biyya alaa jiranii akkasumatti maatiinis nu cinaa dhaabbatanii an akkasittiin hanga ammaa ture. Wal quban qabnu amma ijoollee biraatiin wal quban qabnu namni silkii jijjiirrate antanuu duri niin deema beektaa. Jijjiirratee namni wal arkuun tunis ni jabaatte. Adda facaatan. Waan takka gunda gogaa namni gariin amma rakkina keessa jiraachuu waan akkasiitiin dhagaa. Mucayyoo takka ammatanii irraanfanne takka jirata. Amma nuti mindaan illee an qabaatii lamaan haqfalamee jira. Gaabas amma? Jechuun eega cufame irraa hanga ammaa jechuudha. Qabaatii lamaan haqfalamee jira. Qabaatii 3 namni haqfalameef jira. Qabaatii takkaataan haqfalamniif mucayyoo takka hedduu wanti na dhagaamu sanii beekta. Eenyu isaanii? Raahel jedhanii ni qulqulleessiti mucayyooni garaa qabdee yeroo sun ulfa turte. Guyyaan gaheeti boqonnaa hubaatee boqonnaa irraa jirti yeroo sanii gaa'e amma san booda baatii 6 jechuudha. Maan harkanne ishee? Isiinumaan harkanne. Namni beekee gargaarullee hin jiru jechuudha. Raahel eenyuti? Raahel nagahooti. Qulqulleessuufi sin bira hojjetan. Akkasii inuma ani waa'ee isii dhiyoo sana yaadeetiin beektaa. Mucayyoon sana akkamiin jirti jeetiin nama gaafadhe. Bari isii minduman ganuu kafalan kanallee hin kafalamnee fi namni natti hime hedduu natti dhagahame. Inuma ani barreessee Facebook kanarratti fahamee mucayyoo tan inni gargaaruu jiraate jeetiin yaada akkasiitiin qabaachaa ture. Torbaan keessas dabarre kana. Ana akkasitti amma carraa kanarratti egaa harkame egaa caal jechuun gaarii mijeetu mana asumaan dubbachuu jira. Mucayyoo Raahel dhaltee jirti. Dhaltee jirti. Tole gammadu ergaa dabarsine mee har'a guddaa wanni itti si afeere. Sooshaal miidiyaa irratti argaan ture kitaaba. Kitaabni kee kun maal jedha? Waa'ee maaliiti? Waa'ee maali? Mana hidhaati moo jireenya Mahammad Siraaj irra darbe moo maaliif jireenyi keetu kitaaba meeqata? Maali? Namni hedduun hawwiin eeggataa jira. Mahammad Siraaj maal nutti himuu deemu? Amma kitaaba naan jette kitaaba malee harka duwwaa dhufu kiyya kanaaf illee dhiifaman gaafadha beekta.
mana maxxansaatu xiqqoo dubanna harkisee mana maxxansaa qofaa miti namni biraalleen amma namni ispoonsara sii taana naan jee hedduu na deddeebisee jira. Osoon eeguu nama biraallee dhiisee homaa tana nurra dhiisi naan jaanii. Ogguu geessu hin jiru garuu ballama natti dheereessanii guyyaanis na jalaa deeme. Sanirraa manni maxxansaatiis akkasitti xiqqoo guyyaa natti ideetiin eegutti jira jechuudha kitaaba kana. Sababa sanittiin harkaan geenye obsaan akka eeggataniin maaliif seete yeroo hedduudhaan dubbachaa ture. Namninis yeroo hedduu Facebook irratti barreessaa ture. Hanga ammaatti haasawuma qofa ta'ee jechuun wanni as bahu hin jiru. Kanaaf ammallee. Maali qabiyyeen kitaaba kanaa xiqqoodhaan nuti tuquun ni dandeessaa? Maal eegganna? Qabiyyeen kitaaba kanaa bal'aa beekta. Amma waan miidiyaa keessattis nama mudatu waan hedduutu jira. Mudannoo teetis ni qaba. Mudannoo tiyya qofaa miti lakke. Amma yeroo durfaa maaltu ture beekta waan siyaasaa kana fa'aa wajjin wal qabsiisee miseensa ta'e waan jedhamu tokkotu jira. Ati miseensa hin taatu taanaani guddinni jiru. Wanni takka hin jiru. Waan akkasii fa'aa jira. Dhiibbaa haala saniin namarra geessu fa'aa. Kan biraan wanni niin xiqqoo ibsuu fedhe ilaalcha hojii wal qabate. Namni tokko beektaa ilaalchi isaa yoo jijjiirame waan hedduu jijjiiruu danda'a jeetiin amana. Maal jaan immoo warri leenjii tokko tokko kan beektaa namoota jijjiiruuf maal leenci ilaalcha hoogganummaa qabaa jaan. Leenci hoogganaa bineensota bosonaatii jaanii beektaa. Bineensi bosonaa hundi leenca ni sodaata. Leenci qaamaan guddateetiin darban caalu bara. Dheerina teessatti waan caalu. Ayinii qabaachuudhaan yookaan abshaala ta'uudhaan jeedalloo hin caalu jechuudha. Sii galee garuu leenci sodaatamaadha. Kana jechuun maali ilaalcha isaatiin akka sodaatamu ta'edha leenci. Saayikolojiidhaan. Maaliif leenci amma arbaa harka ji. Sammuu isaatti maaltu dhufa? Laaqanatu sammuutti dhufaa ji. Nyaachuun hin danda'a waan kana. Ifa amansiisee jira. Waan yaadesan ni godha jechuudha. Arbi immoo ogguu leenca harku ji nyaatamuutu itti dhufaa ji. Wanni guddaan ifa amansiisuudha. Ifa amansiisu sammuurraa eegalaa jechuudha. Akkuma reefu jennee namni bakka yaadees waan akkasiitis keessaa qaba. Tole waan biraa maaliif keessaa qaba? Waan biraa jaalala wajji wal qabatee kan mudannoo adda addaatu nama mudata. Jaalala keessatti gufuu adda addaatu jira. Namni isin jidduu seenee addaan isin baasu waan adda addaa yaaluutu jira. Tole kitaaba kana gaa hawaasa guutuu biraan gahuudhaaf maal yaaddee jirta? Biyya keessa warri ala jiru haala kamiin argata? Hangam takka biyya keessa uummata waliin naagattee yaadda? Yoom eegganna? Kitaaba kana ani duraan baatii tana amajjii kan Januaarii. Eegasii yeroo na jala deemte. Kana kan inni adeemu beektaa ture. Osoo kitaabni mana maxxansaan seenin duraanii osoo waa ispoonsaraa maal kana keessan seenin duraanii guyyaa kanarratti qabadhe. Guyyaa kanarratti qabadhe akkasitti taa'u jira guyyaa wal jala ga'ee amma achi butuun dirqamate amma gaa 30 takkattiin yaadu jira jechuudha. 30 takkattiin karoorfadhe. Kanaaf 30 takkani baajeetii yaada warra biyyaa haalli itti waliin ga'anii waan rakkoo qabu fakkaatu maaliif hedduu gaa namni kitaaba afaan Oromoo raabsu kun hedduu jiraachuu baatuusi hanga danda'amu biyya wal gahaa jeetii yaada. Warra alaatiis gaa haala fedhii isaanii laalee jechuudha nama hangamtu barbaadaa waan jiru. Kallattiin si wajjin wal qunnamtii godhanii akkasiinis san haala mijeessee waan akkasiitii yaade. Sangaa eeruma kitaabni bahu sani sanirraa itti hundaa'uudhaan murteessa jeetumaan itti dhiise. Kitaaba keetirraa maaliif nama ijoollummaarraa jireenya adda addaa keessatti dabalatee waan guddurraa eegna. Kanumaanuu ummataanis kitaaba kana bitachuudhaan dubbisuudhaan Mahammad Siraaj cinaa dhaabbachuudha qabna. Mee dhumarratti na jireenya dheeraa dabartee kana keessatti waan addaa waan si qunname waan nama kofalchiisu haa ta'u kan nama gaddisiisu hin irraanfanne keessatti. Oduu irratti waan nama mudate akkasitti. Tole. Oduu irratti ani saataafaa yeroon ture sani beekta akka editaraatittis hojjechaatiin ture. Oduun hin barreessaa editis niin godha oduus niin dubbisaa jechuudha.
ummata dura baatee oduu himuu kana jechuudha. Waan kana niin dalagaa gaa'ee amma ani guyyuma sanii oduus niin dubbisaasi ka edit godhu sanuma waan sadeenuu Osmaan dalagu jiruuti isaan na jala geesse. Amma gusa aansi jala geesse beektaa waanuma barreeffame kana laaluu qabdaami reersu godhuu qabdaa jechuudha. Bilcheeffachuu qabda. Amma fudhadheetiin sa'aan geesse sa'aan hin jirtu fuudhee istiidiyoo dhaquu qofa. Sa'aan qilleensaa bana. Hin jiru sa'aan ittiin ilaala hin jiru. Kanaafuu hangumaan karaa gad deemu kana yookaan hanga sagalee lallaalanii maal jedhanii daqiiqaa hanga jirtu san keessattiin laaluudhaaf gabbu'ee fudhadheetiin istiidiyoo seene. Istiidiyoo keessa taa'eetiin qophaa'ee jaanii kaa'amma ani qalbiin tiyas na jirti bire hunda dubbisee ilaaluun qaba. Osmaan dubbisu jiru amma eegalin hanjaan. Eegalee oggunaan jaanii nagee gaafadhee gara waraqaatti garagalu oduu torbaffaarra hin jira. Kallattiin dabraa jira. Kallattiin dabraa jira. Oduu torbaffaarra hin jira ogguun kallaan. Ammoo oduu torbaffaarraa oduu takkaffaa barbaadu waraqaa asumarraan akkanatti addaan bane. Achii keessa barbaadeetiin kun oduu takkaffaas baase. Akkasii lubbuun amma maaltu sa'a sanitti maaltu jira beektaa? Amma sa'aan gabaabbattullee dubbisuun hin danda'a waan jiru takka waan na keessa jirtuufi. Harkattee waraqaa tokkoffaa? Waraqaa takkaffaa harkattee. Akkasitti dubbisee ammaaf waan sanii jaallata qabanni biraasuma jirti. Mee duraanis akkatti qopheessutti nimde maal jirratti wanni ani sin gaafatiyyuu jiraatti. Wanni mas ergaa dabarfachuu namoonni galatoonfachuu barbaadus haa ta'u ergaan uummanni kana naa beekuu qaba jettu dabarfachuu dandeessa. Wanni an gaafatin maa hedduu jira. Hunda kaasuu hin danda'u. Garuu ibsamuu qaba jettu. Wanni ibsamuu qabu hedduudha. Wanni ibsamuu qabu hedduudha. Garuu ammaa fi wanni niin jechuu fedhu ani gaazexeessaadha. Ifiin jaaga. Maaliif ogummaa kana keessa waggaa hedduun ture. Ogummaa kiyya kanaaniin dalagee uummata kana bu'aa buusuu fedha. Bu'aa buusuunis ni danda'ama. Miidiyaa jechuun humna guddaa qaba beektaa. Miidiyaa kana keessa dalagdee hawaasa jijjiiruu ni dandeessa. Hawaasa kana jijjiiruu waan dandeessuu fi dhugumatti yoo itti yaaddu ta'e hawaasa buusuu ni dandeessa. Waan hundaa qofa yaaduudhaan miti wanni jechuu danda'u jechuudha. Ogummaa kana waan jaalatte qofaa fi dalagu osoo hin taane hawaasa kanaafis maaliin bu'aa buusa jettee yaaddee yoo hadalaydu taate dhugumatti bu'aa buusuu ni dandeessaa jeetti namana. Saniifiin hawaasni keenya maalirra jira? Namni hundi ogummaa isaatiin dalagu jira. Gaazexeessaan gaazexeessummaarra jira. Daldala hojii wal qabanne ikoonomii yookaan dinagdee kana hojii wal qabanne uummanni keenya isa jira. Uummanni keenya dalagaa harkate hunda ni dalaga. Dalagaa tuffachuun hin jiru. Maaliif magaalaa Finfinnee tana jechuun teenyaa jennaa miti. Maal keessaa qabna? Maal keessaa qabna? Hin jiru bara. Amma namni inumaaniin ajaa'ibaa beektaa bakka fagoo gara kaabaa kanarraa namni seenaa irrattis ni agarta nama yookaan jireenyuma isaatiinis ni agarta. Finfinnee tana maqaa qofaan beekuutu kafira tokko hin qabne Finfinneen dhaga jee dhufa. Keenya garuu Finfinneen deessa. Tiyyaa jaafaani. Ni deessa garuu. Afaanin tiyyichaa ni deessa. Tiyyaati kan isaan jiraadha jechuun takka hin jiru. Kanarratti waan dalaguuf yaaddee jira. Kanarratti waan namni beekuu qaba. Wanni sun lafti tun tiyyaa keessa jiraachuun qaba beekuu qaba. Ta'uu maal jechuudha? Maaliif Finfinnee qofa miti magaalummaa yoo fudhattu ta'e uummanni keenya dinagdee waan hin qabneef magaalaa dheessuun ni jirta. Dinagdeen guddachuuf ammoo dalagaa xiqqoorraa hatee dalaguu qabda. Dalagaa tuffatamuu hin qabdu jechuudha. Amma fooqii gurguddoo Finfinnee keessatti agarru kana warri ijaaree bari killeefaa gurguruutu nan dura. Kophee namaa faa bareechaniiti kophee namaa tana qulqulleessaniiti akkasitti sadarkaa kanarra ga'an. Kanaaf namni keenyaas har'a waan xiqqoon eegalee baru waan guddoo niin gaha. Sammuu jettu uummachuu akka qabuun yaada beekta. Saniif sanirra dalagamuu qabaa, sanirra dalaguu qabnaa. Namni keenyaas waan kana hubachuu qabaa, dalagaa tuffachuu hin qabnu. Biyya teenya jijjiiruudhaaf dureef jijjiiruu qabnaa jeetiin amana.
Kanumaan jechuu fadhagaa'ee. Dhaamsa bareedaadha kuni. Dhaamsa hawaasa keenya illee barbaachisu. Mahammad Siraaj keenya egaa akkaan siyaamitti yaamicha kiyya kabajjee hanga istuudiyoo galata guddaa qabda. Galatumatillee. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin gaazexeessaa jaalatamaa Mahammad Siraajii waliin goone kana fakkaata turtiin irraa kanumaa nagaan tura. Entertainmentii Koket.